Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoo amiin. Kabajamtoota maatii waaqayyoo kan taatan hunduma keessan iddoo sagalicha kunis isin dhaqqabee barachaa jirtan nagaa waaqa keenyaa isa ulfaataa Yesuus Kiristoos isa jiraataatiin nagaan isin gaafadha. Akkam yeroo kana geessan amiin. Galata waaqayyoo jennee akka isa galateeffannu lafa irra teenyee samii irratti ergamoonni immoo gonkaa kochoo isaanii yeroo hunda samii irratti kan galateeffatan gooftaa keenya fayyisaa keenya maqaan isaa kan ulfaatee kan galatoomu nuuf ta'u. Akkasumas deessu isaa kan taate haadha keenya dubara Maariyaam maqaan ishee kan ulfaatee kan ulfaatee fi kan galatoomu nuuf haa ta'u. Mata duree barnoota keenyaa kudhannee kan ilaallu barumsa abboommii wangeelaa Jaan kan jedhamu. Bara kakuu moofaa keessatti Waaqayyoon Museedhaaf abboommii 10 kan kenneefi. Inni immoo barumsa abboommii wangeelaa Jaan kan jedhaman macaafa qulqulluu keessatti kakuu haaraa keessatti kan nuuf kenname jiru. Isaan kan ammoo jalqaba irraa yookaan Jaan isaanii tokko tokkoonis yeroo ilaallu wangeela Maatiyos boqonnaa 5 irraa kaasnee ilaalla. Inni tokkoffaa irratti Waaqayyoon kan nuuf amboome keessaa Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 20 takkaa amma 20 fi 2 gidduutti yookaan ilaallu taate argachuu dandeenya. Osoo kanatti seeniin duratti immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lafa kana irratti kan dhufe isa seera jalqabaa isaan diiguudhaaf osoo hin ta'in isa cimsuuf hin dhufe akkuma jedhe bara kakuu haaraa keessatti wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 gubbaatti akkuma akkas jedhe abboommiin isaa immoo kan inni nu cimse kan inni dhufeef kanaadha. Mi'a ilaalla tokko irratti immoo warri durii hin ajjeesin kan ajjeesetti ni murtaa'a akkuma jedhan dhageessaniittu. Ani garuu isiniin jedha obboleessa isaatti kan dheekkame itti ni murtaa'a. Bara kakuu moofaa keessatti insa nama ajjeese akka ajjeesaniif amboome. Garuu immoo bara kakuu haaraa keessatti yookaan immoo bara araaraa kana keessatti kan obboleessa isaatti dheekkame itti murtaa'a. Obboleessa jechuun ilmaan Eewaaf niif Addaam hundumtumamti guutuun isaatu obboleeyyan. Obboleessa yeroo jennu kanaadha. Takka qoftii keessaa dhalatan osoo hin ta'in kan waliin guddatan kan biyya takka keessa jiran hiriyaan kun hundi isaanii maal jedhama? Obbolaawwan jedhama. Inni kun immoo kan argannu akkuma isin wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 20 takkaa kaasee 22. Inni lammaffaan immoo abboommi warra duriitti akka hin ejjin jedhame dhageessaniitu. Ani garuu isiniin nan jedha dubartii illee kan hawwe hundi raawwate ejjeera. Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 27 hamma 28. Bara kakuu moofaa keessatti
hin ejjiin yookaan immoo hin sagaggaalin jedha. Kakuu haaraa keessatti immoo namni yaada sammuu isatti yaade akka sagaggaaletti ilaalamaa jedhee gooftaan keenya cimsee nu barsiisa. Inni sadaffaan immoo haadha warraa isaa kan hiike hundi barreeffamaan hiikamuu ishee haa kennuuf jedhameera. Ani garuu isinanan jedha sababa ejjaa malee haadha warra isaa kaniif hundi ishee ejjituu taasisa kan hiikamtes kan fuudhu hundumtuu ni sagaggaalee. Maatiyos boqonnaa 5:31-32. Bara kakuu moofaa keessatti haadha manaa warra isaa kan hiike hundinuu barreeffamaan hiikamuu ishee haa kennuuf jedha yookaan immoo hirmaata ishee haa kennuuf jedha. Garuu kakuu haaraa keessatti namni jaartii isaa erga fuudhee yookaan immoo haadha manaa isaa erga godhateen boodatti hiikuu akka hin qabne nu barsiisa. Isheen yoo sagaggaalte malee hiikuun akka nurraa hin eegamne akka nu hin barbaachisu. Bal'inaan waa'ee isaadhaa kanaaf immoo wangeela Maatiyos boqonnaa 19 keessa yoo deemtan argachuu dandeessan. Ergaa Phaawulos kan warra Ibrootaa boqonnaa 7 keessa Roomee boqonnaa 7 keessa yoo kan deemtan taatellee argachuu dandeessanii jechuudha. Inni afraffaan immoo warra duriitti kakuu kee Waaqayyootti kennadhu malee sobaan hin kakatiin akka jedhame dhageessaniitu. Ani garuu isininan jedha gonkumaa hin kakatin. Jechi kees eeyyen yoo ta'e eeyyee yookaan miti yoo ta'e miti haa ta'u malee. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 boqonnaa 5:33-37 gidduudhaa argachuu dandeessan. Inni shanaffaan ammoo warra duritti ijji bakka ijaa ilkaanis bakka ilkaanii akka jedhame dhageessaniitu. Ani garuu isininan jedha hamaa hamaadhaan hin deebisina. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:38-39 gidduu argachuu dandeessan. Inni jaaffaan immoo hiriyaa kee jaaladhu diinni kee jibbi akka jedhame dhageessaniitu. Ani garuu isininan jedha diinota keessan jaaladhaa kan isin abaaran eebbisaa jedhameera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5:43-48 gidduu. Barumsa abboommii wangeelaa jahan kan jedhaman gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan nuuf caafe isaan kana. Bara kakuu moofaa keessatti immoo seera uumaa keessatti Museedhaaf abboommii 10 akkuma kanneen immoo dhufee kana nuuf cimseera jabeesseera. Garuu manni shakkitoota inni sun hundumti hafeeraa jedhan. Garuu immoo gooftaan keenya isa san diiguudhaaf akka hin dhufin kan nu barsiisu jechuudha. Inni biraa immoo barumsuma keenya keessatti ilmi namaa erga addunyaa kana irratti jiraateen boodatti immoo murtee qaba. Erga du'een boodatti itti murta. Addunyaa kana irratti Waaqayyoon erga ati duuteen boodatti gaafiilee lama si gaafata. Eessa turte? Maal hojjette? Kan jedhu kan si gaafatu. Eessa turte jechuun amantaa kamiin kan turteedha? Ana qabattee turte moo gara biraa deemte? Gara azaabotaa keessa turte kan jedhudha. Maal hojjettee kan jedhuudhaan immoo kan inni lafa nuuf kaa'edha. Gaafiilee jahan guyyaa murtii yookaan immoo bara dhumaa kan jedhaman jira. Du'aa ka'umsa namni itti gaafatamu fi komatamus gooftaan barsiiseera. Yeroo murteessanitti wangeela Maatiyos boqonnaa 25:34-47 isaanis warra gara mirgaa isaa dhaabbataniin toloota yookaan immoo namoota gaarii jedhaniin, kan bitaan immoo hammeenya jedhaniin. Isaan kan immoo warran toloota jedhamaniin gaafiin kun kan gaafatamudha. Isaanis beela'ee na nyaachistaniittu, dheebodhee na obaastaniittu, keessummaa ta'ee na simattaniittu, daaree daara na baastaniittu, dhukkubsadhee ana gaafattaniittu, hidhamee gara kootii dhuftanii ana gaafattaniittu. Kanaaf isaan jaan kun immoo gaafiilee murtee bara dhumaa kan gooftaan keenya erga nuti du'aa kaaneen boodatti maal hojjechaa turteedhaan kan nu gaafatu. Jireenya kiristaanummaa keessatti namni kiristaana ta'e tokko yeroo jiraatutti beela'aa nyaachisuun, dheebotaa obaasuun, keessummaa ta'ee simachuun
kan daare immoo daara baasuu, dhukkubsataa gaafachuu fi kan immoo hidhamee wabii ta'uudhaan baasanii wallaanuun kun jireenya kiristaanummaa keessatti isa booddeedhaaf isaaniif barbaachisu jechuudha. Kan jedhan innaa ta'an warri hojii gaarii kana raawwatan mootummaa Waaqayyoo akka dhaalan, warra hojii gaarii kana hin raawwanne ammoo isin haa beeku jedhee akka irratti murteessu kan itti hubannuudha jechuudha. Waa'ee namarratti murteessu namni tokko namummaa isaatiin namarratti yeroo murteessu agarra. Ati bara jireenya keetitti gannata hin galtu yookaan immoo azaabii galte jedhanii yeroo namni lafaa kee irratti murteessu jiru. Ati cubbamaadha. Ati hattuudha. Osoo ijaan hin agariin immoo hanna namaa namarratti murteessa. Osoo gurra isaatiin hin dhagayin akka nama gurraan dhagayetti wanta hin dhagayin namarratti murteessa. Keessaafuu yeroo ammaan tanaa ilmi namaa sobaan mana murteetti deemanii kan walirratti murteessaa jiran jiru. Garuu Waaqayyoon namni uumama isaatiin balleessaa isaanii osoo hin taane balleessaa namaatu itti mul'ata. Kanaaf nama irratti murtii kennuuf ni ariifatu. Gooftaan garuu namni kamuu nama irratti murteessuu dura balleessaa isaa keessa dhoksaadhaan jiru akka ilaalu yookaan immoo yaadatu barsiisa. Namni tokko balleessaa hamma garaa ga'u kan ofitti dhiise balleessaa xiqqoo hamma huba geessu kan obboleessa isaa ol kaasee dubbachuu akka hin qabne barsiiseera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7:1 gubbatti yoo ilaalle jechuudha. Inni biraa immoo barumsa kasoominaati. Barumsa kasoomina jechuun immoo gad of qabummaa jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18:1, Maarqos boqonnaa 9:34, Luuqaas boqonnaa 9:47 irrattii fi kutaa wangeelaa iddoo garaagaratti gooftaan waa'ee kasoominaa barsiiseera. Keessumattuu daa'imman fakkaachuu akka qabnu, akka daa'imni yoo hin taane mootummaan samii dhaaluun akka hin danda'amne gooftaan barsiiseera. Namni biyya lafaa kana irratti mataa isaa gadi qabe mootummaa samii irratti kan caalu akka ta'es barsiiseera. Gooftaan kasoomina kana guyyaa kamisaa luka duubootaa dhiquudhaan agarsiiseera. Innis irbaata irraas ka'ee wayaa isaa of irraa lafa kaa'ee huccuu ittiin qorsus mudhiitti suuqqatee xuwaatii bishaan buusee miila bartoota isaa dhiquun huccuu sanaanis qorsuufitti ka'e. Gara Simoon Phexrositti dhufee inni gooftaa koo ati miila koo dhiquuf moo jedhee Yesuus deebise. Kanaan ani godhu ati amma hin beektu, booda garuu ni hubatta jedheen. Phexrosis miila koo kam yoomiyyuu taanaan hin dhiqxu jedhee Yesuus yoo si hin dhiqne ana waliin qooda hin qabdu jedhee deebise. Simoon Phexros yommus miila koo qofa osoo hin ta'in harka mataas na dhiqi ittiin jedhe. Yohannis boqonnaa 13:4-10 jidduu qulqulluun Qeerlos hayyichi amantaa akkas jedhe. Waaqa isa dhugaa ta'us gara malee of gadi qabee hanga miila duuka bootaa dhiqutti ga'e. Maaliif? Hundumti keenya akkasitti akka wal jaalannuuf fakkeenya jaalalaa keenya isa akka taasifannuuf yaa jaalatamtootaan nana eegaa laphee fi eebuu dhiisnee warra gadi of qabu haa taanu. Hanga fedheeyyuu sooressa taanu sanaanis gonkumaa of jajuu hin qabnu jedha jechuudha. Qulqullichi Qeerlos akkana jedhee kan nu barsiise. Inni biraa immoo waa'ee jaalalaa fi walii dhiisuu yookaan immoo balleessaa inni tokko godhe waliif dhiisuu irratti immoo gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos wanti biyya lafaatti isa fide keessaa tokko jaalalaadha. Namatti kanaaf barumsi guddaan inni biyya lafaa irratti barsiiseeyyuu jaalala. Jaalalli inni barsiise ammoo akka warra biyya lafaa kanatti kan nu jaalatan qofa akka jaalannu osoo hin taane diina keenyallee akka jaalannu barsiiseera. Waaqayyoon jaalaladha. Yoo tokkoffaa Yohannis boqonnaa 4:7 gudditti yoo ilaalu taate caqasa muraasa waa'ee jaalalaa ilaaluun barbaachisaadha. Jaalalli guddunfaa seeraati. Roomee boqonnaa 13:4 akkuma jedhame gooftaan waa'ee jaalalaa kan dubbateera. Qulqulluun Phaawulos akkuma isarraa barateen diinni keenya yoo beela'ee akka nyaachifnu dheebotees akka obaasnu barsiiseera. Roomee boqonnaa
Kudha lakkoofsa 20 irratti jechuudha. Gooftaan namoonni irra deddeebi'anii waliin dhiisuu dhiifama walii gochuu akka qaban barsiiseera. Yommuu kadhatan abbaan keessan inni samii balleessaa keessan akka isiniif dhiisu isin balleessaa namaa isin yakke dhiisaa jedhee barsiiseera. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 25 irratti yoo ati dhiifama gochuu hin baanne dhiifama abaaraa akka hin arganne himeera. Kadhata yeroo hundumaa irratti abaaraa akka hin arganne himeera. Kadhata yeroo hundumaa irratti kan namaatu caqasame agarra. Walumaa galatti waan namni akkasii godhu barbaadu akkasuma ati obboleessa keetiif godhu. Waan namni akka isiniif raawwatu barbaadan isinis akkasuma namootaaf raawwadha jechuudhaan barumsa ajaa'ibaa ta'e barsiiseera gooftaan keenya. Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 31 gubbaatti. Egaa waa'ee jaalalaa kana yoo kan ilaallu taate isa kanatti immoo aansee waa'ee hinaaffaa mana qulqullummaa. Manni qulqullummaa Waaqayyoo iddoo adda addaa namni Waaqayyoon waliin itti wal qunnamu qalbii ofii sassaabbatee Waaqayyoo dura dhaabbatee itti kadhatuu fi Waaqayyoo ittiin galateeffatudha. Keessumattuu mana kadhattuu fi Waaqayyoon itti galateeffatudha. Keessumattuu mana qulqullummaa keessa taabotni Waaqayyoo waan jiruuf sodaa fi kabajaa guddaa laachuufiin akka qabnu gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiiseera. Kiristoos warra nama qulqullummaa keessatti hojii hamaa hojjetan ennaa isaan adabu ni agarra. Gooftaan gara mana qulqullummaa seenee warra achi keessatti daldalan turan isaan ari'ee baaseera. Manni koo mana kadhannaa jedhamti malee holqa hattootaa fi warra nama saamanii miti jechuudhaan isaan ari'eera. Maatewos boqonnaa 21 lakkoofsa 10, Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 15, Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 45 gubbaatti. Egaa dubbii kanarraa kabajni mana qulqullummaa laachuuf qabnu maal akka ta'e gooftaan mataa isaa irraa kan hubannudha jechuudha. Kanaafuu barumsi keenya kan gooftaan keenya nu barsiise, kan nu kakaase, kan nu jalqabsiise, kan nu xumursiise waaqa keenya gooftaa keenya fayyisaan keenya maqaan isaa kan ulfaatee kan galatamu nuuf haa ta'u. Egaa yeroo itti aanutti immoo gooftaan keenya adeemsota ittiin barsiise keessaa adeemsota baay'eedha. Isaan keessaa immoo barumsa fakkeenyaan barsiifaman kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kan nu kakaasee nu jalqabsiisee kan nu jalqabsiisee nu xumursiisee gooftaa keenya fayyisaa keenya maqaan isaa lafaa hamma samii teessoo isaa ari'ame irratti kan ulfaateen galatamu nuuf haa ta'u.